Dhugaa biraankii taate Liishaanee dhuguma laarruma keessa irratti yaada oole ka'eepiin Liishaanee kana biraankii godha akka ittiin itti dawwalanii ijoolleenis beekta Liishaanee Tolee kabajamuu hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kee galata waaqaa ta'u nagaa waaqayyo bakka jirtan hundumaa isiniif haa baay'atu I love you I miss you egaa hara viidiyoo kan biraatti dhufee jira jechuudha pranking godha jechuudha Liishaanee yeroo baay'ee argitanii beektanii dhageessanis hin beektan sagalee isheenillee hin jirtu baddee jirti jechuudha waan baddeef kanaan dura isinitti meera isa hin dubbadhu garuu Liishaanee amma akkamitti akkam pirankii godhu bilbilaan jechuudha na hordoftu dursa garuu akka isheen mana jirtu mana hin jirre ammatti bilbileen ture hello nagaadha mana jirtaa jedheeniini akka nama waan ta'e gidduutti ta'e immoo qoy deebiseensi bilbila jedheera yoo bakka biraa jiraatte akka ni barbaadutti naan haasoftu mana jirti taanaan garuu akka ni barbaadutti nafaan haasofti kanaafan cheekii godhe amma kallattiidhumaan bilbila ishii bilbilee pirankii ajaa'ibaa tokko qopheessee hin jira dhugaa garuu sodaachaa dhumanii qopheesse pirankii kana na waliin hordoftu jechuudha naan bilbila Liisho akkamati maani rafta sagaleen kee Iseen jana bakka utaaloo sina qabdee bituu kana badala gaafati maani Paaman na qabee jira ammoo isaan jira garuu ammoo maali dhufaa jira sagaleen kee garuu badaan dhaga'amu qoqqoo keessa baay'ee na dhukkuba iyyuutu ture qoyaati yoo ansi bilbile malee naan bilbiltuuyyuu waaqayyo lafa yoo kana keessa kootti bilbiluu yaadu dhiisee miti gargaaru kana beekte bayaa'iinis biyya la dhaabbattee kanaatiif bilbilli waajjiraan harka ture iyyuu beekte gidduu kana. Ani amma ko rakkoo hamaa kee agaleen jira shi. Maali? Eessa jammare akkasitti muyyuun beeku. Maal taate fayyadu Yesuus sagaleen kee sirriin Gomaga maal godhureen wanti nama mudatu beekamu ko fayyaadha jedhanii eegu waan hundumtu gaariidha jettee eegda garuu yeroo itti waasi mudatu beektu. Innoo sirriidha dhugaa maal taate? Maajjeen sitti mana hin jiru baran. Maalli anuma shakkee barri mana akkatu jirree akkatti deemsee bilbilummoo nama birrii kee hanqabu badhaqee kaardiistu moo jechaan ture jira yoo ta'e yaaduu deemsee dhabdee dhabdee malee. Mana hin jiru garuu jira sabni naanfaa bira hin jira afaan wallollee jechuudha. Jira afaan ergi wallollee guyyaa arfan tokko ta'eera mana argin deeme. Maarratti walloltoni maqaa yesu. Maalin beekaanii baakii garuu jiraati yeroo baay'ee amala isaa argite waan hunda isaa sirriitti beekte nama waanuma tokko irratti shakkamu jetteen tilmaamta. Araba Yesuus eengate mataa isaa yoo ta'ini koomedii midhaanii walirratti hojjetanii pirankii jechuudha isayyuu haallee waajjiraajuun kolfaa turre bari daawulodii jira bari. Egaa ganama keessa isaa hin beekamu namni egaa afaan masa mormaa ol beekta malee nama keessa isaa hin beektu. Keessa nama hin beeku Ishi maaltu ta'e? Kanaan dura mucaa tokko faana akka duraan jechuun mucaan tokko Dubaayitti akka faana isaa ture dura uunatti meera. Dubaayitti iyyuu sin fudhadha naan jechaa turte intalli wayi garuu yeroo hundumaa viidiyoodhaan naa bilbilti yeroo naa bilbiltu immoo shiishaa fa'aa xuuxxii minaaminii kana ilaaleeni ishee jibbee ishee dhiisee jedhee waa'ee biyya Arabaa dubaroota biyya Arabaa irratti natti odeessaa ture. Amma Wansa torbee lama as silkiin madadawwalamaa fi beekta silkiin dadawwalamaa yeroo dhufuuf akka tasa bilbila haasaa dhufe alma dhaabbatee haasee fite ol seenaa gaafi immoo silkii fudhatee alatti gadi beefa haasa na bakka naagaluu didee bilbila maalii kan akkas gootu yeroo dhuftus ala dhaabbattee haasofte dura akkas miti yennaan zim jedheetu bilbilootu mantaaneedha jedha anillee sayii waan hin shakkine bakka
Zim jedhama dubbadhee nan dhiise. Booda yeroo darbe jechuudha. Suuraa waan ta'e ijoolleen kaasaniitu sabni naanitti ergu. Kaafee waan ta'e kaafee iddoo isaayyuu hin beeku maqaasaa. Intalitti hin dhufte natti fakkaata biyya Dubaay. Achi kaafee sanatti immoo hiriyoonni sabni naanii arganiitu na beekumti gaa sirriitti. Maali ijoolleen si wallaalan jiruure? Eega sabni naanii immoo waaddenyoota baay'ee qaba gaa. Achi barsiisaadhas miti. Achuma kuni namni kuni abbaa manaa obboleettii fayyoo miti jedhanii kaafee sana keessatti karaa duubaa footoo kaasan bukkeedhaan yoo ilaalte akka jiraate bartaa jechuudha. Achi sabni naaniin gaafatanii silkiidhaan obboleettiin kee abbaa manaa shifaanan wallalte moo maa'inni nama faana argineera moo firadha namni kaafeetti wajjin taznaannoo wajjin bashannanu namni jedhanii isatti himanii footoo illee itti erganii. Innoo na gaafate jiranii obboleetti akkasii qabaayyuu naan jedhe dursum obbolaa qaba obbolaa durbaa kan Finfinnee keessa jiran minamina obbolaa hin qabunni obboleetti tokkitti qaba kan haadhaan isheenuu biyya jirti kanaachi hin qabuun jedheen achi suuraa kana laalimee jedhee natti himnaan abadan firasaas miti umaasaas miti. An kallattii maal ammoo simatti agarsiiseen gaafannaan. Barintalitti ishee Dubaayitu dhufee akka carraa CMC'n jira safara sanatti na argiteetu shaayii bunnaa jenna malee siin gaabbaza siin affeerra naan jette na affeerte kan biraa humtuun jiru naan jedhe. Na akkamittiin nama kanaan dura faan haasaa turtedha barisheen akkamittii yoo isheen siin affeerra jette affeeramtaa namni na argan jettu namni na beekan jettu namni suuraan kun akkamitti akka naannee na qaqqabe. Kanaan dura bilbila oskitee faana haasaa turte nati alatti faana haasaa turte jedhee bakka baay'ee wallallee garmalee ta'ee dubbiinsa bakka eewutu kanasitti ergee dhennis suuraa namni na kaasee natti ergeesi kan biraa ta'ennis zarraafee sanuu ani gaafa sananii shaayii dhufu wajjin dhuge buna wajjin dhuge malee mucaa sana humaayii irraan qabu kanaan dura immoo akka faana haasaa ture haasofsiisaa ture sitti meera naan jedhee. Bakka walii galuu hin dandeenye kun guyyaa 4 ergii dhiisee deeme jechuudha kakuu fuudhee sabni naanfaa biran jira. Jaarsummaan taa'ama bakka ani hin beeku akkamittiin si amanaa akkamitti ishee faana dhaabbattee Boris iftaani moati maali nan beeka akkati waan tokko faana ishee faana iyyuu hin goone maali nan beekaan jedhe. Na isheen iyyuu maaliif kan si barbaadde sittis bilbiltu akkati fuute beekte akkati mucaa godhatte illee sirriitti beekti akkamumattidha si barbaadde kootutte bilbila kelle sitti bilbiltu maal barbaaddeetudha yoo bilginnaa barbaadde malee yoo si diiguu barbaadde malee maaliif atoo maaliif faana dhaabbattaan jedhe. Namaga maal takka ta'uyyuu hin beeku baay'ee mataan kun dhukkubeera shi bakka jireenyi nattadhaa hin jira. Inni immoo maal jedhee gammamma kana gidduutti? Maal jedhare inni ani akka tasaa kanaan dura naa bilbiluu naa bilbilteetti hunda amaneera. Naa bilbilteetti naa bilbiluu. Gaafa sana immoo ani beellamees miti kan hin dhaqee. An hojiidhaaf hin deeme isheen immoo safara sanatti na argite bakka asii affeeru malee naan jennaan rakkoo maalii qaba jedheen faana taa'ee shaayii bunnaa jedhee humaa faana hin goone faana illee hin turre. Suuraa namni kana kaasee immoo maalidha eenyudha naan jedhe gana as deebi'e. Innumti iyyuu moola bara kana keessa fayyoo atis yeroo baay'ee naasoftaa waan baay'ee kana dura taasifneerra agarreeras waan ta'eef bara kana keessatti iyyuu jechuudha janna kan gaa'ela namaa digu malee kan gaa'ela namaa ijaaru hin jiru kan si digu jechuudha. Yoo waaqayyo nama gargaare malee jechuudha. Matalee biyya kana keessatti immoo gahee ulfaata baay'ee dhugaa sitti mashichuudha. Ati wanni ettati maali duruma duriiti kaasee namni dubartiin gaa'ela namaa gidduu hin dhaabbatti bara. Dubartiin gaa'ela namaa diiguuf dubartiin gaa'ela namaa irratti hinaaffaa hin geggeessiti. Mee asumti mee jalqabaa kaasee ilaali. Ijoolleen yeroo jalqaba yeroo si wal fuutanii maali waan baay'ee haasaa turanii deebisanii immoo ofii isaanii immoo maaramanii amma maal akka haasaanatu hin argita komentii siilaa taajjabaa turre kanaatiif ati mana kee immoo kan qabatu si dabar mana ofii kan qabatu dubartiidha.
dhugaan sitti namaa dhiirri garuu argetti goruu danda'a. Bakka maaliif gore immoo jechuu hin dandeenye. Maaliif bakka yoo jabeeffattee qabatte malee warra abbaa ijoollee 5 6 yoo uumamaa biyyatti amma kan abbaan keenya fa'aa kan obboloonni wasiilan keenya kan 2 3 4 fuudhan maaliif bakka durumaa jira waan akkasii jechuudha. Garuu immoo murtee isaan immoo si ta'uu qaba. Cimtee dhaabbattee mana kee qabachuuf jiru. Ani asirratti akka kanatti irratti adeema dhuguma nama kana hin amantaa akkan argisiisa kun waliin jiraachaa keessan waggaa 7 qabataniitu. Anis immoo kana godhadhee shakkeen beeku dhugaa waaqayyooti baay'een ganjayyuuti. Akkatti wiilmaan turemi maaliif akka inni nama gaarii ta'e bakka dhugaa sitti mufanii akka inni nama biraa wajjin haasaa ture kun amma siraa dhaguugooti. Dhiiradha waan ta'eef immoo nama wajjin haasawuu hin danda'a ture. Durre jechuudha otoo fuudhiin. Har'a immoo mana dhaabeera mana isaatiin garuu dubartii fi dhiirri garaagarummaa isaan qabanii dubartiin mana kootii bultoo kootii jettee nan cabas jettee mana mashee cimtee qabatti. Dhiirri garuu dhiira waan ta'eef afeerraa bunaa maaliin miti kan kana caaluu wal afeeruu danda'u isaan akkuma dhiitti. Kanaaf hin jedhe barii garuu inni kun akka tasaatii waan argitee fi malee karoorsamees miti itti yaadees miti naan jedhe ani garuu amanuu waan dandeenya baay'ee walillee gaafa suna reebuu ka'ee bakka waan mana keessaa daddarbatee naan deeme ergasii garuu jaarsummaanii baay'ee madudubbatama ka maazariin si dhageesseetti kan namatu akkana godhaa irratti karoorsanii beeka akkas godhu kanaafuu waan kana irra darbinaan jetti ani garuu agayoona bakka fudhachuun dadhabe amanuun dadhabe. Amma jechuudha hinaaffaadha beektee wayyoo ani jireenya namaa diiguudhaaf akkas godhu hinaaffaadha. Lammaffata immoo akka kootte jechuudha namtichi inni footoo kaasee sitti ergisuunis balleessaa qaba. Dhugaan sitti. Ela an jireenya koo keessatti jechuudha. Namni sun yaada taanaan jechuudha. Namni footoo kaasee sun siidaa taanaan tootee jechuudha. Jireenya kee barbaada taanaan gaada kee kan barbaada ture dhaqee kallattiidhaan footoo kana obboleessa keetti ergas miti sitti ergas otoo hin taane jalqaba jiraa gaafachuu qaba ture. Jiraama amansiisuu qaba ture. Dhaqee footoo kaasee mini dhaabbatee footoo kaasee yeroo ammoo dhaabbatee footoo kaasee itti siqee ma dubbisee haala isaa yookaan achi immoo bakka akkamidha wanti kun bakka bukkee dhabee mana kee irratti dhiibbaan qabu namni kun nama akkamiiti bor namni biraatu si argee wedhee akkasitti amansiisuu qaba ture otoo dhuguma nama gaa'ela keef yaadudhate malee namni zindedhee namni balleessaa isarratti argee isheetti ergu akka kootti jechuudha. Jireenya nama sanaa jaroota sanaa barbaadee miti. Namoota balleessaa irratti argame sana jalqaba haasofsiisuu qaba. Fakkeenyaaf yoo situ nama wajjin argame ta'e maaliif nama kana wajjin argamti? Jiraan yoo si argee yookaan achi immoo bineelduun jiraata yoo rakkoo irratti hin fidu. Isaan kanaa maalidha? Ati nama kana wajjin kan wal argiteef maalidha? Jalqaba si amansiisuu qaba. Gaa'elli namaa immoo hinaaffaa qaba maasiin qaba. Dhugaa waaqayyoo hundee. Kanaaf amma maal jettereeti maal na gorsitereeshi amma? Ana akka kootti dhugaa sitti muufi la tokkoffaa gaa'ela kana waaqayyoo si kenne mini waaqayyoon karadhu jechuudha. Kan waaqayyoo jaaree immoo eenyuyyuu hin diigu. Lammaffata immoo jechuudha. Wanta jiru namni jettee yoomiyyuu hin jira fayyuu beekte. Jettee irra immoo waan ijaan argan wayya beekte waan ija ufiitiin argan. Namni nama immoo ammatti lattaasatti keessatti inni bilbila siin dhokne haasa'u kanas hin jaallanne. Maaliif manaaf abbaa mana arga ta'anii bilbilli dhoksaatti haasa'amu hin jiru. Maaliif qaama tokkodha waan ta'eef wanta haasa'u tokko icciitiin sadiidha jedhama miti icciitiin sadii ta'uyyuu icciitii addaa qofaatti waan dhoksee haasa'u qabaachuun qabu. Keessattuu immoo shamarran wajjin haasa'e taanaan inni balleessaa qaba maaliif mana qabaa daa'ima qabaaf jira jireenya qabaaf jala kanaatiif iyyuu amma addunyaatu iyyuu beeka bar ta'ee isin bultoo horattanii jirtan bar sooshaal miidiyaa irratti haasaa oolama bar otoo namni otoo namni tokko isin dhageeyyuu kan dhugaa gafootti
namni baay'ina irra caalaasaa diigamuu namaatti hin gammada malee diigamuu namaatti kan gaddu muraasadha. Dhugaan sitti. Ani garuu qabootti dhugaa kanaafiyyuu waaqayyoonis kadhattee dubbisaa otoo hin babal'isin jaarsummaa maal araaramtanii natti tola akka qopheessudha. Maaliif namni hin dogoggora kan hin dogoggorre hin jiru garuu immoo of eeggannaa godhachuudha baqa gara fuulduraatti baqa. Nama dhugaa silkii kana qofaas qabnas akkana fayyadamnas yeroo darbisaatti ishee qoraalee yeroo fayyadamaa turetti ani kan saas nan beekan kan kun beeka dhugaa waaqayyoo jechuun feesbuukii yoo nan fayyadamatee bakkuma tokkotti loogii godhee irra seenaan loogii godhee irra seenee fayyadama jechuudha. Innis immoo akkuma kana kan kootiin kaasee sitti kana dura inni jechuudha. Intala tokko jaallatee ture jechuudha yeroo waraana ture karaa zuwaa jalaa kaasu goobata maaliif dhugaa. Egaa maamiti siin jedha ilma araaramna. Waanuma maalumaafuu liishaanee kiyya piraangii taatee jirta habiitii galbii ruuhi. Piraangii taatee jirtu. Piraangii taatee jirtu. Dhugaa piraangii taatee liishaanee dhuguma laarruma keessa irratti yaadaa oole ka'eeppii liishaanee kana piraangii godha akka ittiin itti dawwalanii. Ijoollenis beektaa liishaanee jedhu beektaa ani walloltan immoo addaan baatan immoo maaliidha yeroo tokko na gaafatu waan ta'eef akka nuun wal faana jiru akka nuun nagaa qabnu osumaanis haadhagaan jedhee piraankii ajaa'ibaa kana sii qopheessee siin jedha viidiyoo waraabamtee sagaleen kee waraabame. Maqaa Yesuus. Waaqayyo maali fayyodi ani Kiristoos waan odeeffannoo jiru Yesuus Kiristoos guddatiin waaqa jiraatan dandee miti. Ani maganaan guddadha soorummaa barreeda koo nutti raajameera na soorummaa kan guddadhas garuu ati piraangii taateetta. Bakka mee hordoftoota. Waraabdeonni gootee dabarsaa argamu gaawwaadha. Viidiyoo waraabe garuu yeroo ati waa'ee isa kan keessanii dubbattu nan dhaabe beektaa viidiyoo iccitiin lama wal keessa seenu jedhee eessa kuteera ofuma danke. Waaqa yeroo maaddisa jalqabdu sallee nan kuteefuma dhaggeeffadhe maaliif wal fakkeessuudhaan namni wal gorsa waan ta'eef isa nan kute. Kana bakkaasti hordoftoota kiyyatti nagaadhaan mimee dubbisime sagalee maan. Nagaan isaaniif haa ta'u ani dhugaa rabbiidhaan Yesuus nannee miti garuu maalan jedhama lulumaaf iyyuu jechuun akkattitti na amansiifatte immoo sadii Dubaayii jirti dhuftee naanii foora bukkeerraan kaasanii minaamini garuu dhugaan fakkaatu tartiibni dubbii koo hundisaa. Dhugaa rabbila nannee miti jechuun ani baraanuyyuu maqaa Yesuus yaadee hiddeeffama maaliif nama eeggadde mataasayyuu sadin firaankii walirratti hojjetu mataasaa ilaallee kokkolfaa ture jechuudha. Dhugaa daawwalee yeroo laataa bareechu. Kanaafuu amaluuf na rakkisee lammaffata immoo ati akkas akkasii midhaan miidhannaa na yaagoo namni dogoggorri hin jiru kan hin dogoggorre waaqayyo qofaadha waan ta'eef. Dhugaa natti fakkaachuu dhagee dhibba dhugaa osoo hin taane ani immoo jechuun immoo amaanaa sobnis akkasumas walitti araaramni naasee osoo si walitti araaramnu jettaniitu ta'es immoo dhufee walitti na aarsa malee ni sun ture tokkotti. Silaa kana bilbilaan dhageessee zim jettee teessaa jechuudha. Dirqama kee baatan. Silaa boruma borii nu faradhi. Waaqni. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyas piraankii kiyyas liishaaneenis nagaa qabdi kunoo jirti. Dhugaa fayyoo wajjiniinis baraanuu waliin lollu fayyoo jiraanis baraanuu waliin lolanii warri lola isaanii eedanillee yoo jiraatanii piraankiin kunillee yoo dhugaa sanitti fakkaate kanaafiyyuu ani waliin lollu yoomiyyuu maali anaafi fayyoo narra miti gaafa wanta firee wal lolleen beenu. Sadhabar biyya Arabaa teenya wal barree waan ta'eef wanti walitti nu buusu lafoon irratti wal barree waan ta'eef lafa
telefoonaa irratti namni wal gole immoo waliin lolu. Egaa kanadha jechuudha. Haala kanaan sinii fideen jira. Jirti nagaa guutuu qabdi. Hirrafti kunoo isheen soorummaa kee jirti. Yoo na rafti guyyaa rafti. Wayyoo. Sooressi guyyaa rafaa arti akka. Akka ishee.